السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتو تكيا عن سلطي دا channel كيا سلطو أب channel جدما إيجا سبسكرايب لا يقول شون دكتنا هر أنت ناس فيديو هراو تكون قبل فينجرا فيديو كيا كذا انترو دا لو جينجي انترو جدما كناف نمون هدون جدا إسا انترو كنا ينفع جدماني يروبا جدا انترو كنا يو كفاية دمتات جدا خاصة وروني يوتيوب يوجدتن namoota hedduu jechaadha gara YouTube keenyaa kana fiduudhaaf hedduu nu gargaara. Kanaaf asin durallee isin hojjedhee tureen jira. Viidiyoo as dura hojjedhee jira turellee haga paartii afurii ni gaha. Sanillee iddoo deetanii akka ilaaltan isin jira description jala isiniif ka'a. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti imalla nafaana turaa isin jira. Kaayimastaraan hojjennee isin agarsiisa jechaadha. Egaa amma kaayimastarii keenya keessa seenee jechaadha. Yoo barbaadan jechaadha piroojeektii wanta irratti dalaguu barbaadan san jechaadha. Maqaa barreeffattanii create jettanii keessa seentuu jechaadha. Ergasii amma halluu miidiyaa keessan jechaadha bilaakii filanna. Halluu bilaakii kana fidattuu jechaadha. Erga halluu bilaakii kana fidattanii jettanii jechuun amma sitti wanni isin barreessuu qabdan jechaadha. Loogoo keessan ta'uu danda'a, yoo barbaadan chaanaala keessan ta'uu danda'a, wanta isin tole jechaadha. Loogoo chaanaala keessan illee ta'uu danda'a. Barreessituu jechaadha. Erga akkanatti barreessitanii foontii isaa filattu jechaadha. Nama ammee kanumaa filadhu. Erga foontii isaa tolfattanii akkana jettanii as keessa illee seentuu jechaadha. Kun akkanatti tolfattu. Text option kan jedhu kana keessa seentanii jechaadha. Akka isinitti tole jechaadha isin sirreeffachuu dandeettu jechaadha. Nama waan barumsaaf ta'eef diqqoo ni ariifataadha dhiifama isiniin jedha. Amma erga akkasitti tolfattanii kaatanii halluu jechaadha. Halluu kana giriinii kana gootu jechaadha. Halluu akkanaa kana deeffattu jecha. Ergasii bakka san tuuxxanii jechaadha. Akkanatti suuraa kaafattu jecha. Kun waan akka nama kaasaaru kana kaafattanii kaawwan ni dallattu jechaadha. Barreeffama duratti barreessan illee dallattanii akkanatti kunoo kana bicha deebistu jecha. Akka margaa jirtan kanatti isin mul'ataa natti fakkaata. Ergasii halluu bilaakii kana akkana fidattanii jechaadha. Halluu gurraacha kana akkana fidattanii anama fakkeenyaaf kun loogoo kiyyaa loogoo chaanaala kiyyaatii fiddanii akkana irra gootanii ammallee duplikeet gootanii kaanit dabarsituu jechaadha. Kun akkuma amma godhaaru ammallee seeraan tolchitanii qixxeessitanii akka qubeen sun mul'anne jecha. Amma xiqqoo ni mul'ataa argaatanii miti qubeen sun. Eewwa akkasii jecha. Ammallee duplikeet goone gara qubee aattillee dabarsinaa jechaadha. Seera akkasiin hin mul'anne jechaadha. Okay. Erga amma akkana ta'ee jedhee ni ilaaltu akka inni ta'u jechaadhaaf duratti. Diqqoo harkaan ni bal'ifattu. Ergasii amma ka qubee duraasan jechaadha. Essiisanii san akkanatti tolchitu jechaadha. Kunoo akkuma nama wanna godhaa jiru kana jechaadha. Qubee haga barbaadee haa ta'u jechaadha. Ka loogoo keessanii jechaadha. Nama waan barumsaaf ta'e kunoo akkana isiniif ta'a jecha. Diqqoo ufufafoo butattuu ammallee haga sekondii 8-9 takka jechaadha. Ergasii ammasitti illee addaan murtuu jechaadha. Erga addaan murtanii jettanii ammasitti amma addaan murannee jirra argaa jirtanii. Ka addaan muranne san jechaadha. Ufee aybunnee jecha akka inni akkanatti
kunoo quba lama argaa jirtan natti fakkaata. Zoomii keessa seennee jechaadha quba lamaan akkanatti bunnee ilaallame amma ni agartuu waa inni ta'u jechaadha. Kunoo akkana ta'a jechaadha. Erga akkanatti tolfattanii kaatanii jettanii save gootuu jechaadha. Kun amma steepii tokkoffaa finneerraa jechaadha. Save gootuu jechaadha akka hin daganne. Amma ka itti aanaa jiru steepii lammaffaa seenaa jirra. Kanaaf qalbiidhaan nafaana turaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa salphaadha jechaadha. Ka qalbiin nafaana turtanii wanta hedduu namatti ulfaatu miti. Ergasii ammas halluu bilaakii filannaa jechaadha. Ammallee gurraachuma kana haa fidadhume ammas. Ergaa gurraacha akkana fidadhee ammallee laayir keessa seennee jechaadha. Miidiyaa keessa seennee wanta wayii ammallee ni barreessinaa jechaadha. Wanta isinitti tole barreessuu dandeetta. Ana ammaamee akkanuma jedhee barreessa. Gaba jimaan haa barreessuu jechaadha. Mee akkanumatti wanta isinitti tole barreeffachuu dandeettu. Ammas foontii isaallee itti bareechituu jechaadha. Foontii isaallee ana ammaa fi kan argaa jirtan kana filadhee jira. Ergaa akkana jecha suuta jettanii isin akka isin bareedu jechaadha. Hedduu bareedaadha. Hordoftoota kiyyaa yeroo hedduu jechaadha wanti isin irratti xiyyeeffachuu qabdan. YouTube tambilaanii fi akkasuma intro keessan jechaadha. Xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabdanii jechaadha. Haga sekondii 10-15 takka jechaadha. Intro keessan akka namni jechaadha yeroo irratti illee isiniif laalu jechaadha. Tokkoffaan tambilaaniidha achirraa itti aanee introodha jechaadha. Seeraan tolchitanii itti yaadanii kanneen lamaan hojjechuu qabdanii isiniin jedha. Ergasii kanallee amma akkana fidannee jirra. Amma bakka kanatti addaan murannaa. Kanallee ammallee zoom goona. Akkuma argaa jirtan kana quba lamaan qabdanii zoom gootu jecha kan haga isinitti tole jechaadha. Akka isinitti toletti. Kunoo argaa jirtanii ammas wanta nu hafee jira. Laayir keessa seennee miidiyaa keessa seennee ammallee halluu gurraacha fidannaa jecha akkuma ka duratti san. Kanallee akkana godhattuu jecha kunoo akka nama godhaa jiru kan argaa jirtanii ammallee duplikeet goonee L-dhaaf dabarsinaa jechaadha. Akka qubee kan illee tunne gootanii jechaadha seeraan. Ammas duplikeet goonee kana dabarsinaa jechaadha. Achirraan illee G dabarsinaa jechaadha. Erga akkana gootanii jettanii ammallee akkuma duratti san gootu jechaadha. Steepii duraa hordoftanii jettan hedduu nama dhibu. Steepii duraa garuu gadhiiftanii jennaan xiqqoo ulfaachuu danda'a waan ta'eef. Erga akkanatti tolfannee jennee kunoo jechaadha. Xiqqoo mee ufafoo harkifadha. Sekondii wayii jechaadha. Ergasii mee amma haa ilaallu kun argaa jirtanii L-in duratti xiqqoo ni affanamtee jirti halluu bilaakiidha saniin xiqqoo kun ilaal kaaniitu jechaadha ka L-iitu V dhosse jechaadha. Kanaafuu maal gochuu qabdanii akka isin seeraan mul'attu jecha kun akkanatti saniif irra deebi'ee amma kunoo hin mul'attu maashaallah. Amma akkana akka ajaa'ibaa kanatti ammallee tolfannee jirra. Ammallee save goona. Ammallee steepii lammaffaa finnee jirra jechaadha. Qalbiidhaan hoo kana faana turtanii jettanii. Steepii lammaffaa xumurree gara steepii sadaffaa deemaa jirra jechaadha. Amma steepii sadaffaa seenaa jirra. Ergasii amma steepii sadaffaa erga seentanii jettanii miidiyaa keessa seentanii jechaadha. Viidiyoo isin tole yoo barbaadan viidiyoo keessan ta'uu danda'a. Wanta isin tole jechaadha. Akka an amma fidaa jiru kana jechaadha. Wanta isin tole fidachuu dandeettu jechaadha. Ammallee miidiyaa keessa seentanii jechaadha. Halluu isin tole tokko jechaadha. Fidachuu qabdanii jechaadha. Ammaaf barumsaa waan ta'eef wantootuma kanneen fidataa jira. Ergasii amma jechaadha. Ka duratti jechaadha. Erga kana fidattanii jettanii ka duratti save goone san jechaadha. Ka steepii tokkoffaa san jechaadha. Ka maqaa loogoo kennaa san jecha loogoo kennaa ka dura ka steepii lammaffaa save goone kana miti ka steepii tokkoffaa irra save goone san isa san fiddanii jala gootu jecha kun akka nama jala godhe kana kun argaa jirtan ka steepii duratti san save godhe san jechaadha. Ergasii amma kana jechaadha.
amma muluu iskiriin fuula muluu gooneerraa akkuma walii argaa jirru amma kiroomaakidhaan jechaadha wanna kana irraa balleessina jechaadha bulee kana giriinii kana kiroomaakidhaan kun argaa jirtanii amma irraa badee jira amma mee bannee haa ilaallu kun argaa jirtanii kiroomaakidhaan badee jira kanaaf ilaalaa akka duratti zoom goonu sunillee jechaadha akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola ergasii ammallee jechaadha akkuma waliin ilaalaa jirru jechaadha amma step sadaffaa keessarraa ammallee ka duratti jechaadha step lamaffaa keessa save goone san jechaadha muluu iskiriinii goone kaane kanas ammallee kiroomaakidhaan jechaadha ni balleessitu jechaadha erga akkana kiroomaakidhaan balleessinee jennee ni agartu jechaadha amma waan inni ta'u jechaadha kun argaa jirtanii hedduu namatti tola wanta barbaaddan yoo barbaaddan suuraa keessan ta'uu danda'a wanta irra hojjechuu barbaaddan san jechaadha akkasii wanna jechuu dandeettu jechaadha tolfachuu dandeettan jechaadha diqqoo sa'aatitti waan dheerataa jiruuf saniif ariifataa jira dhiifama isiniin jira hordoftoota kiyya egaa kana kunoo amma argaa jirtanii diqqoo speedii isaa dabaluu barbaadeeti kajalaa san jechaadha hagasinitti tolee speedii dabaluu dandeetta inni diqqoo mooyii speedii isaa dabaluu barbaadeeti kanaaf mi'a ilaallu kunoo argaa jirtanii jechaadha akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola kanaaf isin wanta barbaadda irratti bareechitanii hojjechuu dandeettanii isiniin jedha maashaallah ergasii ammallee jechaadha sagalee jechaadha muuziqaa jechaadha wanta intro keessan isa wajjin deemuu danda'u fidattanii itti galchitu jechaadha anammaaf mee barumsa waan ta'eef wantuma ta'e ilaalee isinitti haa mul'isu mee ammaaf fidadhee jira kun argaa jirtanii akkana muuziqaallee akkana murtanii jecha wal qixxeessitanii itti galchitu jechaadha kunoo akka nama itti galche kan argaa jirtanii murrattanii jechaadha kunoo akkanatti egaa hordoftoota kiyya barumsi keenya kaadhaa kana fakkaata hanga viidiyootti aanu walitti deeminutti nagahan ciao